وهتكما مالك ندور سستني تنيا سني سنما وتوكينيا جنو البين التكرو كان مال جتني جراتي فرو على قاس نيرتو غير رسياتي جباد يا غيرو يرون تيجاتي ayo ararira baruma mojisu ilmaji jesani reparate jisu binbinne dubadu deni soma jiga gabinu gabane debi soma dida kapsongal mangenye jannama didani biga barata kenya karakteristani laki wali gala maluma wal nyatu biga wabi kenya mafrada batu wabo aradira akamisi dese biya ke dijette bubuke warete jijiram nejetu watoko nagarre wiya guyanjiga alini gero karre sila wala basa farmadura lonni kube wala basa kandina gara kube wala basa eguma buwa musne jarri nutu kunisne garango tawa takagalin chisne wala basa eguma buwa musne jarri nutu kunisne garango tiswa takagalin chisne garani mane yasati mana abdul kusanne garani mane godichi garani mane yasati watakalubun kusanne garani mane garani mane yasati watakalubun kusanne yasati watakalubun kusanne yaketi watakalubun kusanne Barine, 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 Mate,
garaan himannee Oromoo garaan himannee biyya isaatii lubbuun qusannee garaan himannee booranni garaan himannee biyya isaatii waa takka lubbuun qusannee garaan himannee garaan himannee isaatii waa takka lubbuun qusannee garaan himannee garaan himannee biyya isaatii waa takka lubbuun qusannee garaan himannee shanoo garaan himannee biyya isaatii waa takka lubbuun qusannee garaan himannee garaan himannee biyya isaatii waa takka lubbuun qusannee garaan himannee garaan himannee biyya isaatii waa takka lubbuun qusannee garaan himannee tuyyuu garaan himannee biyya isaatii waa takka lubbuun qusannee isaanya waa takka lubbuun qusannee biyya keenya waa takka lubbuun qusannee biyya isaanya waa takka lubbuun qusannee yaasaafu waa takka lubbuun qusannee biyya keenya waa takka lubbuun qusannee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo baga nagaa jiraattanii bakkuma jirtan hundarraa akkam jirtu gabadhaadhaa jennee jirra nagaa fayyaa keessanii. Yep, everything is fine. So har'a akkuma agartan wantoota tokko tokko irratti mari'achuudhaa fi yaada hangammaa aktivistoonni garaagaraa hojjetaatiin turan san anis gama kootiin hanga takka gajjabeessuudhaaf wanti dhufee fi dhugaan jirtu Oromoon yeroo ammaan tanaa maal keessa jirraa kan jedhuu fi Oromoon qabsoon uummata Oromoo garam deebisaa jirti eessa deebi'aa jirti kan jedhu waa hedduu hordofaa wantoota turre keessaa fi hanga ammaatti aktivistoonni illee wanti irra hojjetaatiin turan keessaa wanti hedduun isaa wanti mootummaan Dr. Abiy godhaatiin jiru kuni waan hirriba nama raffisuu miti. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo hundi keessan waan hirriba nama raffisuu miti. Oromoon kanaaf maali wanti hirriba Oromoo hin raffisne maaltu deemaa jira? Dr. Abiy Oromoo fuudhee garamiin deemaa jira kan jedhu sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Bifuma kanaan qeerroon keenya maal godhuu qaba? Paartileen siyaasaa Oromoo irraa maaltu eegama? Kan jedhu yoo hardhallee borullee uummanni Oromoo ifaan ifatti beekee yoo irratti hojjete malee qabsoon uummata Oromoo lafee kokkeedha ittisan ta'aa akka deemaa jirtu rabbi of duuba nun deebisinii wanti 92tti ta'e tun of duuba deebisuu qofaa miti waan yeroo 91tti hundeeffame hunda diiganii dhabamsiisuudhaaf Dr. Abiy faati assaayimentii bal'aa fudhatanii hojjetaatiin akka jiran assaayimentichi ammoo kenneef Amaara akka ta'e ifaan ifatti walitti himuun barbaachisaadha. Kanaaf wanti jirumee waan jalqaba aanoleen itti dhufaa dhimma afaan Amaaraatii fi afaan Oromoo irratti ergaa jabduu ergaa hatattamaa fi qeerroo Oromoo hunda bira gahuu qabduun qaba. Kunis maalidha? Dr. Abiy Ahmed akkuma beekamu dhimma afaan Oromootiin afaaniin barachuun afaan Amaaraa kutaa tokkorraa deebi'anii barachuu dirqama akka ta'uu qabu jedhee ture. Amma dura OPDO'n qubee abaacaa gara laagaamaa oguu jijjiirtu eeguu sochii adda addaatiin hojii garaagaraa irra dalannee qubeen sun bakkatti deebi'u. Lammaa Magarsaa guyyaa kitaaba laalu abaacaa kitaaba irraa dhabee abaacaa meetii jedhee gaafataa ture. Amma immoo Dr. Abiy afaan Amaaraa kutaa tokko gadi buusuu qofaa miti dhiiroo. Karoorri Amaarri qopheessanii Dr. Abiy wajjin mari'ataa jiran feesii duraa qofatu nuuf himame. Feesii duraati. The first phase Oromoodhaaf wanti himame feesii isa jalqabaati. Feesiin isa jalqabaa kan jedhu kunillee maali? Afaan Amaaraa gadi buusuu jechuudha. Afaan Amaaraa fiduudha. Garuu feesiin isa lammaffaa fi iccitiin guddaan dudduubaan dhoysaniitiin deemaatiin jiran waggoota 27-28 Itoophiyaa wayyaaneen bulchaa turte keessatti afaan Oromootiin Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti yoo futan wanta akka publish gochuun hin danda'amu. You can't. Mirgi hin jiru, seerri hin jiru, dhoorgaadha. Seeraan dhoorgameera Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti kan afaan Oromoo sadarkaa maastars ittiin nuti bahee jennu san keessatti wanti publish godhamu hundi isaa seeraan dhoorgamaadha. Seera biyyattii sanaatiin. Booda Dr. Abiyyiin fa'aatti illee wanti kun himamee ture. Irratti hojjannaa jedhanii turan. Garuu dhugaan jirtu maal iseetan? Afaan Oromoo afaan Habashaatiin wal qixxeessuu daran ni kijibaa namtichi kun. Wanti jarri godhaa jirtu afaan Amaaraa kutaa tokkotti gadi buusu takka. Itti aansanii afaan Amaaraa amma naannoo Amaaraa keessatti afaan Amaaraa hin barsiisnaa waan jedhu garaa jalaan irratti hojjetaa jiran. Kana sirriitti ilmaan Oromoo afaan Amaaraa irratti hojjetaa jirraa waan jedhutu jira. Naannoo Amaaraa keessatti illee afaan Oromoo akka baratamuu kan jedhu.
garuu akkamitti barsiisanidha dubbiin iccitiidhaan qabaniitiin deemanii amaarri biyya alaa jirullee fedhiin amaarri biyya alaas qabu afaan oromoo qubee saabaatiin barsiisuudhaaf qubee saabaatiin barsiisuudhaaf afaan oromoo qubee saabaatiin barsiifna kaayyoon ummata kanaa hangammaa amma dura nuun falmaa turan akkuma yaadattan qubee saabaatiin maaf hin taane jedhanii andi qomaaxaan tokko jira biyya kana gaazexanyaa isaat kan ture qubeen afaan laatiin alaa dhufte tun akkaataa waan jibbaa adda akka isaanii qaban waggoota dheeraadhaaf irratti dalagaa turreerra viidiyoolee sanniin hiraa turreerra deebisnee hiruullee dandeenya amma garuu karoorri taa'aafii jiru jechuudha karoorri paartiin Dr. Abiyyi fa'a deemaa ni jirtu feesiin duraa afaan amaaraa kutaa tokko fidu feesiin lammaffaa kanuma cinatti jechuudha naannoo amaaraa keessatti amaarri qubee laatiiniin afaan oromoo ni barsiifna waan jedhutu duubaan jira ni barsiifna garuu afaan oromoo qubee laatiinii barsiisuu osoo hin taane qubee saabaatiin barsiisu kun oromiyaa qubee afaan oromoo irratti kunootiin kijibanii nutu dhimma itti baanee jirra dhimma jedhu duubaan qaba kanaaf adaraa isinitti haa ta'u ministeerri barnoomsaa biyyattii sanaa wanti jarri hojjetaatiin jiran afaan oromoo dhabamsiisu kaayyoon jira this is a point beeka qubee afaan oromoo tarakkoo afaan oromoo dhibbatti afaan oromoo qofaa miti afaan kuushkamuu qubee biraatiin dhimma itti bahuun baay'ee walxaxa afaan kuushkamuu jechuudha afaanuma kuush kan ta'e hunda keessattuu jechuudha kanaaf Dr. Abiyyi faati afaan amaaraa gadi buusuu qofatti yaadinaa isin gana qubeen har'a nuti itti fayyadamnu abaacaan haqamee qubee saabaatiin ilmaan oromoo barsiisuudhaaf deemanii this is a clear garaa jalaan amaarri irra mari'atanii ammas duuba wanti jarri haasa'aa jirtu mana isaanii mana dhuunfaa tokko keessatti yoo garaa jalaan dhokattanii seentanii ilaaltan mana dhuunfaa sana keessatti wanti itti jarri ittiin mari'atan biyyattii sana qabachuudhaa fi amaarri afaan oromoo barachuu akka qabu irra walii galaniiran habashaan afaan oromoo barachuu akka qaban afaan oromoo kan ammoo ni barannaa yoo barannu ammootu qubee laatiiniitiin barannu qubee kennaan barannaa kan jedhudha kuni qubee kanaan erga baratanii booda oromiyaa keessa erga seenanii booda oromiyaa keessatti akka ati jaras hamachuus hin dandeenye afaan kan ammootuu ni dandeenya jedhanii biyya bulchuudhaaf akka deemanii ammootu uummanni kun wanti jarri hojjetaatiin jiran oromoon aangoo giddu galeessaa irra akka hin turre hujii bal'aa kan oromoon rafaa jirtu jechuudha hujii bal'aa dachii jala hojjetaa jiranii wanti dachii jala uummanni kun hojjetaatiin jiru kun ammoo oromoon cadhisneetuma laalaa jirra oromoon waan ilaallu kana qixa sirriitiin yoo taanee irra dammaqnee nutis akkuma jarri hirriba dhabanii hojjetan nutis hirriba dhabnee akkuma jarri caasaa yookiin siistama waan kana halkanii guyyaa irra dalagu nutis siistama akkasii halkanii guyyaa irra dalagnee iccitii jaraa baasaa expose godhaa yoo hin deemne oromoodhaaf yoo hin hirre afaan oromoo oromiyaa keessatti ni baratamna yoo jedhame Itoophiyaa keessatti ni baratamna hin baranna kan jedhan taanaan afaan oromoo akkuma jirutti malee qubee biraa kan halagaan nu barbaadu rakkoo uummata oromoo kan hin hiikne garuu ammootu sochiin Dr. Abiyyi faati mataa isaa irraa kaase inni mataa isaa afaan oromoo sirnaan barreessuu hin danda'u mataan isaa warroota afaan oromoo hin barannelle Dr. Abiyyi dhugaa jiru isinitti haa himnu hin barannelle ufuma isaatii dubbisee hanga caccabsee seerluga isaa hin beeku never took a class of seerluga afaan oromoo irratti Dr. Abiyyi wattakka wanti inni barate hin jiru caccabseetuma afaan oromoo waan beekuuf itti fayyadama kanaaf yaa ilmaan oromoo dubbiin afaan oromoo dubbiin dubbii lafee akkuma jedhamtu dubbiin afaan oromoo yookaan afaan amaaraa gadi buusuu qofa osoo hin taane afaan oromoollee deemanii dhiibanii jechuudha giraajuwaalii adeemsa yookiin karoorri isaan qaban waggaa 5 waggaa 10 keessatti qubee afaan oromoo irraa gara qubee saabaatti deebisiisuudhaaf hojjetamaa jira kana sirritti beekaa kanaaf qubee generation wanti har'a qabsoo uummata oromoo fuudhee sadarkaa addaatiin gahe qubee generation so qubee generation kana qubee kanarraa kaasne jechuudha qubee generation isa jennu kana jijjiiruun barbaachisaa akka ta'e dhibbatti Dr. Abiyyiin dabalatee iccitiidhaan jechuudha garaa duubaan amaara hojii yeroo maratan irra walii galaniiran kanaaf yaa ilmaan oromoo diinni walii isinirra walii galeera diinni oromoo irratti walii galee jira diina oromoo irratti walii gale kana ammoo oromoo dhufii isiiti dantaa isiitiif walii galuun dirqama ta'a haal duree tokkollee barbaachisu haal duree tokko malatti oromoon hatattamaan ilmaan oromoo hatattamaan
dhimma Oromoo fi Oromiyaatiif dhimmi lafee teenya akkuma jedhamu sun hatattamaan akka walii galan abbootii gadaa, manguddoota maccaaftuu lama, manguddoota sikkoo mandoo, ilmaan arfan qalloo, ilmaan ituu fi humbannaa, ilmaan walloo raayyaa, walloo kamiseen, ilmaan gujii, ilmaan booranaa, ilmaan karrayyuu, yaa dhaabbilee siyaasaa isin keessa jiran, yaa dhaabbilee siyaasaa ummata Oromootiif hojjanna jettanii maqaa dhaaba siyaasaa ijaarattaniitiin biyya san keessatti argamtan. Amaarri suuta suutaan kaayyoon jarri qopheessaniitiin jiran waggaa 5 kana keessatti aangoo amma as deemu kana moo'annaan waggaa 10 itti aanutti ammoo qubee afaan Oromootiin barreeffamu afaan saabaatti jijjiirraa ka jedhuun waa hedduu dalaganii waa hedduu irra deemaa jiranii. Kana gochuudhaaf ammoo akka itti deeman hojii siyaasaa qofa osoo hin taane dinagdeedhaan ummata bituudhaaf deemaa jiran. Dinagdeedhaan. Kanaaf yoo dandeettan Oromiyaa keessatti investarri kana booda seenu ofirraa dhaabaa. It doesn't work. Investarri Oromiyaa irratti invest gochuuf deemu kana booda maallaqa kan kee achiisii fuudhee maallaqa keetiin sibitee sima lakkee afaan kana naannoo isaanii keessa barumsa isaan qubee saabaatiin eegaluuf deemani. Just wait. Kana karoorfatanii jiran, kana irra walii galanii jiran, garuu yoo kana gadi baafne balaa guddatu nu dhalataa sodaa guddaa waan qabaniif gadi baasuu hin dandeenye dhoysanii feesii lammaffaa yookiin sadaffaadhaaf qabatanii taa'aa jiru. Kanaaf biyyattiin suni biyya nuti waliin qabnaa jennu suni biyya Itoophiyaa jedhamtu sana waliin bulchina nuti jennu suni ummanni kuni Oromoon akka sabaatti mataa isaa ol qabatee afaan isaatiin dubbatee jiraachuu warra barbaaduu miti. Sababa afaan Oromoo sadarkaa kanaan ilma Oromoon afaan ofiitiin barachuu danda'eef namni duri nuti Amaara jennee Amaarummaa fudhachiifnee amantii itti feenee aadaa isaa dagachiisne hundi har'a sababa qubee kanaaf uf baratee jira. So kana reverse gochuun barbaachisaadha jedhanii waan kana reverse goona jedhanii irra hojjetaa jiru. Oromoo isinitti gabaa. Kana sirritti paartileen siyaasaa Oromoo aangoodhaaf yookiin filannoodhaaf fiiguu qofa osoo hin taane warri isin walii galla waliin hojjannattanii akka paartilee siyaasaa 100 walii guurtanitti dudda duuba keessanitti mariin isaan irra hojjetan biyya alaa wanti godhaatiin jiran isa kana. Kanaaf kuni iccitii akkanumatti dhufuu miti. Mana isaanii keessa seentanii iccitii bahuu, iccitiilee kanneen ammootu expose gochuun barbaachisaa waan ta'eef kan dubbannu. Kanaaf hojiin Dr. Abiyyillee kaayyoon Dr. Abiyyillee qubee kana hubadhaa. Qubee har'a isin jennee har'a qubee generation jennee qabsoo uummata Oromoo kan waggoota 150 deemaatiin ture kana mataa qubee generationitu guduunfee hanga ammaa waan jiru. Isa kana uf duuba reverse gochuudhaaf irratti hojjetaa jiranii wanti jarri jedhanii waan kana reverse gochuun salphaadhaa jedhaa. Salphaadhaa akka salphatti reverse goona. Tokkoffaa naannoo keenya keessatti afaan Oromoo akka baratu gochuu. Afaan Oromoo barsiifnu kan ammootu qubee kennaan yookiin qubee afaan Amaaraatiin barsiisuu. Qubee afaan Amaaraatiin naannoo keenya keessa barsiifnee afaan kana namni keenya hedduminaan akka dubbatu, akka itti fayyadamu, akka hin hamatamne erga goonee booda kunootiin utuuyyuu kanaan hojjannaa. Kanaaf qubeen afa alagaa humaa fiddan malee qubeen saabaa uummata Oromootiif dhimma uummata Oromoo ni baasa. Kanaaf kana fudhadhaa. Maallaqaan sodaachisuudhaan aangoo 4 kiiloo kan harka qabannaan hidhuudhaan, dararuudhaan, ajjeesuudhaan deemanii qubee generation waan jedhu kana keessatti yoo afaan Amaaraa amma isaan yaadan kutaa tokkorraa afaan Amaaraa eegaluu ni barachuun yoo amma isaaniif milkaa'e feesiin lammataa isa kana. Waalaikum assalaam warahmatullahi. Kanaaf feesii lammataa jarri irra mari'ataa jirtan kana beekaatii yoo dhugamatti biyya sanatti saba sanaaf hin yaadne kan jettan ta'an saba gabrummaa waggaa 100 jala ture gabrummaa kana jalaa bahuudhaaf yeroo dheeraa fudhata. Ammas rakkoo kanaa ilaali. Oromoon gabroomne bilisoomne jenna malee ija xiqqoo waatu nurraa baname malee hin bilisoomne. Bilisummaan jedhamtu yoo nyaanne yoo dhandhamne. Hadhallee Oromoon du'aa jira. Hadhallee Oromoo ta'uuf ajjeefamaa jira. Hadhallee baloo jedhaniitiin uleedhaan akkasitti awwadaa keessa akka tuman kuni mallattoo bilisummaati miti. Wanti Itoophiyaa keessatti amma deemaa jiru mallattoo bilisummaa of keessaa hin qabu. Mallattoo deebis probably hanga ammaa wanti ture mootummaan uummata Oromoo sodaatee uummanni Oromoo bifa kanaa yoo deemee caasaa PRDF jedhamu OPDO jedhamtu hunda sii lafaa dhabamsiisa jedhaniiti ukkaamamanii uummanni waan uummanni jedhu godhaa turan.
amma garuu wanti argaa jirru irree tolfatan humna jabeeffatan waraana Tigreen ajaju ammoo amma ajaja isaanii jala deeffatan kana booda wanti gochuu dandeenyu irree keenya tolfanneerra kana booda caccabsuu diiguu akka feenetti adda qoqqooynee uummata Oromootitti taphachuu ni dandeenya sadarkaa jedhan irra gahanii jiran. Kana ammoo kan hojjetaa jiru Dr. Abiy Ahmed namicha jedhamu. Kanaaf yaa Oromoo ijaaramii wal dhagahi wal jala deemi hooggansa tokko jalatti deebi. Hooggana tokko jalatti deebi. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo lamaa sadii miti amma kan nu barbaachisu. Hatattamaan hooggana tokko jalatti deebi'a. Hatattamaan ooltanii hin bulinaa. Kana ta'uu baannaan akka sangaa gurraacha adii fi diimaa akka waraabessa adda nyaatan wanta hangammaa diinni isin agarsiise. Wanta hangammaa OPDO'n isin garsiiste. Adda qoqqoodanii isin nyaachuu akka isin danda'an arganii jiran proof godhatanii jiran. Guyyaa jeneraal Kamaal Galchuutti ajjeechaa biyya Arabaatti yaalan osoo paartileen siyaasaa Oromoo hundisii gabbaatee akaakii jarraaf akkuma jarri barbaadu san maal abbaa keessanii ta'uu barbaadan jetteeni Jawaaritti hin dabran. Silaa guyyaa jarri Jawaaritti dabran Oromoon hundisii paartileen siyaasaa Oromoo hundisii afaan qixan dubbanne guyyaa sana agartanii osoo afaan wal fakkaatu jecha wal fakkaatu itti ergitee jiraatte achi booda ammas shaneetti illee yookiin aartistoota Oromootti illee darbaniitiin waan biraan godhan. Ammallee hin dabarre yaa Oromoo. Yaa manguddoota biyyaa, yaa abbootii gadaa, yaa sheekkan biyyaa, yaa qeesota Oromoo, yaa dargaggeessa qeerroo Oromoo. Manguddoo ijaaraa, nama baasaa, jara paartilee siyaasaatiin deeman kana bakka takkatti waliin yaamaatii yookaan biyya gadhiisaa. Siyaasaa kana keessaa nu jalaa bahaa yoo san ta'uu diddan amma hatattamaan dhaaba tokkotti deebi'aa isa jedhuun itti himaa. Amma dura wanti eegamaa ture, wanti sodaatamaa ture, paartiin siyaasaa tokko hayyama boordii qabaa inni biraan immoo hin qabu. Amma immoo warri paartileen siyaasaa sadanuu sadarkaa tokko irra jiru. Hanga ammaa yeroo waan dhagamaa ture badhaa waliigallee jedhamaa ture booda immoo torbaan lama sadii booda wanti dhaga'aa ture waan beekamu. Ammallee waliigallee tokko taaneen dhaabbilee siyaasaa kanaa kan Oromoon arguu barbaadu kan dhagahuu barbaadu yeroo isaan hooggansa tokko jalatti waa hundumaa isaa jechuudha walitti deebinee jirraa kana booda hooggansi keenya kana miseensi keenyallee tokko miseensa lama sadii hin qabnu yoo jedhanii ummata isaaniitiif labsan malee hardhallee akka sangaa gurraacha diimaa fi adii sanatti diinni Oromoota nyaata jira. Har'a awwadaayitti kaleessa awwadaayitti Harargee guutuu keessatti ilmaan namaa rakkisuun bifa sanaan tumuun kaleessa Tigreetu tumee jenne kaleessa Tigroota waan ta'aniif diina yookiin gosa biraa shanyii biraa waan ta'aniif jenne har'a ammoo 4 kiiloo keessa Dr. Abiy taa'ee Abiy ilmaan Oromoo waraana guyyaa isaa waraana leenjifatan warri harkaa dhahaatiin turtan ani mormeet tureen waraana jarri leenjii nama 10,000 maal ga'u leenjistee gadiin baaf Oromoo ittiin fixuudhaaf akka leenjisan beekamaadha. Humna ittiin horachuudhaaf leenjisa akka leenjisan beekamaadha. Dr. Abiy Amaara daran Oromoo sodaata. OPDO'n akka jirtutti abbaan duulaa faate jechuudha. Amaara daran jarri kun kan sodaatan Oromoo. Namni Oromoo ni sodaata jenneetiin xiqqoo laalaa ture lammaa qofa ture. Oromoo akka inni sodaatu. Humnallee Oromoon akka isa qofa ture. Innillee amma bakka sanii agarre nuti. Injiru bakka nuti eegne san argaan jiru. Namni yeroo Oromoon rakkoo keessa jiru. Namni yeroo Oromoon uleen akka guyyaa TPLF yookiin Hayilamaariyaam Dassaaleeny akka Geetaachoo Asaffaatti. Ilmaan Oromoo hardhallee morma isaa keessa garaa isaa keessa uleedhaa fi sadafiidhaan ganda keessa ari'anii akkasitti tuman san arguun keen garaagarummaan Geetaachootiif garaagarummaan Geetaachoo Asaffaatii fi garaagarummaan Biraanuu Juullaa maali? Garaagarummaan Lammaa Magarsaatii fi garaagarummaan Siraaj Fargeessaa maali? Siraaj Fargeessaatti bakka san ture. Maali garaagarummaan? Wanta akka irraa wanti lammaan dubbatee hin jiru. Watakka natan jecha takka hin dubbannan gamma yakka waraanni biyya sana raawwataa jiruuf cal'ifamee laalamaa jira. Kuni
Kuni rakkoo olaanaadha. Oromoon akka Oromootti paartii sana keessa yookiin ammoo dhaaba sana keessa namni ni qabna Oromoon jedhu tokkollee akka hin jiraanne si garsiisa. Tokkoonis hundisiitu warra garaaf buluudha. Hundisiitu warra saba isaa sodaachuu daran alagaa yookiin gooftaa kaleessa Oromoo gabroomsee Oromoo rakkisee Oromoo biyyaa baase sana sodaatanidha. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo, yaa paartiilee siyaasaa Oromoo dammaqaa, of argaa, of madaalaa, achi fageessaa laalaa. Dr. Abiy Ahmed anatu isin ceesise jedhee yeroo waggaa tokkoo fi walakkaa hin geenne keessatti humni inni ijaarate biyya keessa hanga sadarkaa addunyaatti jechuudha. Humni inni ijaarate akka amma isin tuffattan osoo hin taane humna guddaa godhateera namichi kun. Tuffattanii ilaalaa osoo jirtan waan tuffatantu tuffee namarraa muraa jedhan. OPDO'n kana booda maan fidduu qabsoon uummata Oromoo kana booda of duuban deebi'u osoo jettan har'i sadarkaan nuti irra jirru sadarkaa guyyaa Geetaachoo Asaffaa kutaa danannatii sana hordofaatiin ilmaan Oromoo Finfinnee keessatti kaaraateedhaan morma dhiitaa akka barbaadanitti qiletti ajjeesanii awwaalaa turan sanaan garaagarummaan irra jirru hin jiru. Achi jirra. 2015-2016 irra jirra. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo maaltu malaa halkanii fi guyyaa qeerroon Oromoo bifa addaatiin ijaaramuu qaba. Qeerroon Oromoo bifa addaatiin ijaaramuu qaba. Bifa addaatiin. Qeerroo Oromoo keessa maallaqaa fi wantoota garaagaraatiin akka amma seename kana osoo hin taane bifa addaatiin paartileen siyaasaa Oromoo yoo qalbii qabaattan qeerroo bifa addaatiin ijaaraa. Bifa addaatiin tokko shaneen jedhamu sun amma isin barbaachisa. Amma isin barbaachisa. Kan tokkollee tokko hin beekne amma isin barbaachisa. Kan inni tokko isa biroo diffeendi godhu amma isin barbaachisa. Before it is too late. Before it is too late. Before it is too late. Yaa dhaabbilee siyaasaa Oromoo dammaqa hirriba keessaa ka'aa rafaa jirtanii. Yoo lakkii hin rafnee nuti halkanii guyyaa hojjechuu jirraa kan jettan taate dhaaba kan kee survive gochuu osoo hin taane Oromoon akka survive godhutti hojjedha. Dhaabbileen siyaasaa tokko tokko amma dura maal jettan? Dhaabni Oromoo ka har'a jiru kun hin fayyadu taanaan boru ganamallee dhaaba biraa wajjin kana jisnee waliin makamnee humna Oromoo ni aangessa gaafii uummata Oromoo ni deebisa taanaan ni goonaa jettaniirtu. Do that. It is now time to do that. Amma yeroon suni sana ta'uu baannaan it will be too late. Abbaa biraattu waa hunda isinirra murteessaadha. Abbaa biraattu waa hunda isinirra murteessaadha. Murtii Abashaan isinirra murteessu hadhallee. Ka isin gara OPDO ka murtii isin murteessu Habashaadha. Kana sirriitti ilaaltanii yoo hirribaa ka'uu baattan manguddooleen biyyaa hooggantoota kanneen walii qabdanii isin hafotti. Akka amma dura manguddoon maal jedhe? Araara buusuuf yookiin woboo galchuudhaaf dhaabbileen kun walii galuudhaaf yoo jiraate sangaa qalaa araarsaa yoo ka sangaan hin taane ana qalaa jedhe. This is now that time. Amma yeroon suni. Yoo namallee qaluun barbaachise nama qalanii ka Oromoo bakka dakkatti jedhu kun deemuu qabdu amma kana dhaga'uu baannaan Oromoo waggaa 100 fi miti waggoota Abiyyi waan isin himeera. Simply akka salphatti waggaa 50-60 akka bulchu isinitti himeera. Waggaa 50-60 miti waggaa 10 keessatti afaan Oromoo qubee afaan Oromootiin barachuu dhiistanii qubee alagaatiin barachuuf deemtan. Qubee saabaatiin barachuuf deemtan. Kana jala ummata kana hin geessinu kan jettan paarlaamaa seentanii wacuun keessan gatii hin qabu. Paarlaamaa keessa seentanii akkuma amma duraa afaan Oromootiin guyyaa ta'u gatii hin qabu. Kan gatii qabu tokko taatanii humna tokko ta'u. Dinagdee keessan bakka tokkotti, miseensa keessan bakka tokkotti, ajaja keessan handhuura tokkorraa waan walii galtaniin waan saba san ta'u sabaaf ta'u qofa giddu gala keessa godhattanii yoo deemtan qofaan. Kana ta'uu baannaan akkuma amma duraa 2005 paartii Mararaa Baqqalaa walakkaa isaanii maallaqa itti kennanii qalqalloo guutanii akkuma amma maallaqaan deemaa jiran kana jechuudha. Qalqala guutanii paartii Mararaa Guddinaa bakka lama cabsan. Kun seenaa waggaa 10ti. Waggaa 10ti. Seenaa waggaa 11 kana osoo beeknu. Dr. Abiyyiin ammoo eenyu akka guddise osoo beeytan. OPDOdhaan sobamuu jechuun wallaalummaa dhumaati.
wallaalummaa waan jarri yaaduudhaaf deemtu arguu dadhabuun keessan ammas wallaalummaa dhumaati ni beeknan jedhina. Wallaalummaa dhumaati. Kana sirriitti ilaalaa. Har'a ammoo hayyoota wallaalaa jettanii yes I will say that. Jarri kun hatattamaan walii galuu baannaan, hatattamaan dhaabbileen siyaasaa kun hooggana tokko jalatti deebi'uu baannaan wallaalummaan kanaa olii tokko illee hin jiru. Namni Arsii qofa bakka bu'ee yookiin godina Arsii Baalee qofa hoogganee Oromoodhaaf gaafii Oromoo deebisuu hin danda'u. Harargee qofa bulchee hoogganee gaafii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u. Wallaggaan qofa hoogganee gaafii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u. Gujii Boorana, Jimmaa fi Iluun tuulamni illee kanuma. Kanaaf yaa Oromoo uummata keenya, uummata kana hin ficcisiisinaa. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo hatattamaan walii galaa. Yoo walii galtan furmaata duraati. Walii galtanii akka isin barbaaddanitti deemuu baannaan hidhannoo. Kana sirriitti hubadhaa. Walii galaa hojjedhaa. This is the best option. Optioniin duraa jechuudha. Walii galtanii yoo walii galtanii ummanni kun mootummaan kun waan isin jettan dhagahuu dide korojoo ummataa sagalee ummataa ammallee hatee itti deema taanaan ammas falli isin baasu hidhannoo. Oromoo hidhannoo hin hiikkatin. Oromoo hidhannoo hin hiikkatin. Jala sararii beekikan. Dheengadda Iskindar Naggaa Gondar dhaqee agartaniirtu. Faannoon isaanii qawwee hidhatanii deeman. Oromoo meencaa harkaa guuraa labseemee Dr. Abiy. Oromoo harkaa meencaa guuraa. Oromoo harkaa cuubee guuraa. Oromoo harkaa ulee guuraa yeroo jedhamutti Amaarri garuu dargaggeessi isaanii qeerroon faannoon isaanii jechuun dargaggeessi qeerroon isaanii jechuudha. Agartanii jirtu. Kanumaa ol wanti isinitti himamu maali? Kanumaa ol wanti godhamu maali? Hanga namni du'u eegdanii hanga namni du'utti barbaachisaa taanaan humni uummata kanaa tokko lamaa miti hunda isaa guyyaa tokko fixuu danda'u. Kana ifatti beekaa. Guyyaa hooggana kana hunda irratti tarkaanfii uummanni kun fudhate maal gochuu barbaadu? Hundi keessanuu ija jaamsitan uummata Oromoo illee ni jaamsitu. Kanaaf hatattamaan bakka tokkotti deebi'a. Hatattamaan wal jalatti gala. Hatattamaan halkanii guyyaa raftanii bultanii hin oolinaa. Garaagarummaa xixiqqoo ganda keessaa dhiisaa. Garaagarummaa ganda keessaa dhaabaa lafa kaayaa hin barbaachisu. Yoo dide ka isin dide ummanni Oromoo yaa ummata Oromoo yaa manguddoo Oromoo yoo abbootii gadaa bitamtoota obbidiyoo jala fiigidduu miti. Abbootii gadaa dhugamatti sirna gadaatiif bultu. Ta'iccitii Oromoo tafuuteetiin diinatti hin kennine. Sheekota akkasii qeesota akkasii wajjin mari'adhaatii hatattamaan bakka takkatti deebi'aadhaan. Kuni ta'uu baannaan yoo kana gootan isteeppiin duraa isinirraa waan eegamu hojjettani. Kana gochuu baannaan ammoo ummanni Oromoo har'allee borullee isinis olumaa gad deemtan miidiyaadhaan gurra ilmaan Oromoo ni duuchitan Oromoodhaaf garuu dhaqiin takka wanti cobuuf hin jiru. Hidhamuun, du'uun, garafamuun har'a jiru kan Geetaachoo Asaffaatiin wanta adda godhu hin jiru. Bakka Geetaachoo Asaffaa Oromoo kaayuun Oromoo hidhaa irraa hin baasne. Bakka Geetaachoo Raddaa leencoon kaayuun Oromoo hidhaa irraa hin baasne. Leencoon daranuu Oromoo irratti waan inni godhaa jiru agarreera. Leencoo baatii agarreera dubbatee jira ifatti. Ummata akkanaa kana keessin aangootti nu kennitan. Kanaaf yaa Oromoo manguddoonni biyyaa akka waldaatitti warri ijaaramtanii qabdan waldeenni maccaan keessa jiru kamuu jiraannaan waldeenni hawaasaa tuulama keessa waldeenni jiru jiraannaan sikkoo mandoon keessa waldeenni jiru jiraannaan arfanqa ituu fi humbannaa keessa waldeenni jiru jiraannaan ummata kana qabaa gatteessisaatii bakka tokko deebi'aa jedhaani. Kanaan ala abaa'oon waajjira banaa, kafaa'oon waajjira banaa, fabaa'oon waajjira banaa gaafiin ummata Oromoo hin deebitu. Sirriitti hubadha hin deebitu. Yoo paartii siyaasaa dhaabuu taate osoo qoosuu maammeerillee paartii siyaasaa ijaarateen osoo qoosu osoo nuti mucaan kun ni qoosa jennu paartii siyaasaa ijaarate. Paartiin siyaasaa qoosaa irratti ijaaramu. Baalaa daraa ofiin jedhanii warri Iskindar Naggaa paartii siyaasaatti kan deebi'an isin ammoo hubannoon kun dhabamee paartiin siyaasaa hiikaa dhabaa sadarkaa irra jirurra jiramu.
kuni paartileen siyaasaa Oromoo hin barbaachisu kabiraa osoo jennu paartii siyaasaa kunuu wali jooyin godhuu qaba marji gochuu qaba bakka jennutti paartileen siyaasaa mootummaan taa'ee jedhee jechuudha. Nama 10 nama 15 isin ijaaree akka maayikiroo jechuudha. Akka maayikiroo ganaa OPDO isin ijaartee paartii siyaasaa isin hirti. Afooshaadhaan jechuudha. Kana jalaa bahuudhaaf ammoo hatattamaan isin walii galaa. Kana gochuu baannaan uummata Oromootiif dhaabbannaa jechuun ulfaataadha. Ulfaataan hatattamaan gojjadha waan kana. Inni kan jedhu kana. Inni biraati dhimma afaan Oromoo isinii beera. Kana hunda jalaa bahuudhaaf paartileen siyaasaa maal gochuu akka qaban irratti dubbanneerra. Inni biraa dhimma seenaati. Dhimma seenaa aanolee wal qabatu amma dura Addisuu Araggaa waan inni hojjetanii beektan. Addisuu Araggaa ni hojjete. Addisuu Araggaa waan inni hojjete san irratti mormiin gara garaa ka'ee dhiifama gaafate. Har'a ammoo kan san irraa gadi hin buune Dr. Abiy Ahmed namni silaa Oromoodha nuti jennuun 50-50 of course Oromoo miti parsantii 50 Oromummaan isaa nama parsantii 50 dhiiga Oromoo of keessaa qabu ani Oromoodha jedhee 4 kiloo seen har'a seenaan Itoophiyaa keessatti himamu waan Minilik hojjete daran waan Haile Sillaaseen hojjete daran waan Mangistuun Faatu hojjetan daran wanta afaaniin himamutu miizaanaan isa kaan caalee seenaa ummata kanaallee dhossee Itoophiyaa gargar diigaa jira jedhe. Siidaa Anolee kadhaabee alaqaa isaati hooggantoota isaati. OPDO jechuudha. Mallas Zeenaawii fa'a. Abbaan isaa yoo abbaa ta'uu baate adeerri isaa yoo adeera ta'uu baate eessumni isaa jechuudha. Oromoon ammoo akka Oromoo Arsiitti haqa jiru walitti haa dubbannu. Minilik yeroo Oromiyaa dhufu yookiin ammoo gara dhiyaa kanatti gara kaabaa kana kaabarraa ka'ee gara kibbaatti yoo gadi bu'u Minilik akkamiin qabatee jennee Oromoon waan kana hubachuun barbaachisaadha. Kana sirriitti hubadhaa waliifis himaa. Minilik waraqaa barreessee mootiiwwan saditti erge. Yeroo sanatti mootiin sadan jechuudha akkuma abbootii gadaati. Jimmarra abbaa Jimmaattu jira. Wallaggarra Jooteedha na fakkaata. I'm sure, dead sure Jooteedha. Baha irra ammoo Arsii irra ammoo Arsii kan ture yeroo sanatti jechuudha. Leenjisoo Diigaati. Harargeen ammoo Bakar Waareeti. Bakar Waaree waan godhe ni beektanii. Dhiira goota haati deette. Achi buutee miila Bakar Waaree kan jedhamu kan gootummaa osoo deemu miila isaa irraa cite bakka itti bu'ee dhabame. Xalahaan namichi kun ergaa ture, Minilik ergaa ture. Minilik yeroo sana keessatti yeroo gara Oromootitti namoota ergu nama Habashaa tokkoo fi nama Oromoo tokkoon ergaa ture. Nama lama erga. Namoonni lamaan inni ergu kun xalahaan inni ergu nagaa itti qara'ee eega dubbatee booda ani jedha. Mootiiwwanii ta'uu naaf beekaa. Mootummaa keessan ammoo isinirraa hin tuquu jedhe. Mootiiwwanii ta'uu naa beekaa. Mootummaa keessan ammoo hin tuquu jetti. Ka Wallaggaallee xalahaa san ni fudhate. Abbaan Gadaa yeroo sanaa yookiin mootiin Wallaggarra ture. Jimmallee abbaan Jifaar ni fudhate. Arsii geennaan garuu namichi Leenjisoo Diigaa ni dide. Leenjisoo Diigaa diduu qofaa miti. Seenaa isaa sirriitti hubadhaa. Diduu qofaa miti. Namticha xalahaa kana fuudhee dhufe ka amaartichaa morma isaa irraa shar godheeti agilgilii keessa kaa'ee Oromticha namticha kana fuudhee dhufe kanatti baachiseetiin itti deebise. Deebii geessiifii jedheen biddeena tolchee fi itti ergetti fakkaata Minilik hogguu gilgilii bahu morma ilma isaati. Morma namicha inni ergateeti. Kana sirriitti hubadhaa. Baalee kophaa miti. Arsiidhaaf Leenjisoo Diigaati achii oli Baalee zamana Minilik keessatti wanta akkasiin jiru sirriitti hubadhu dura. Baalee wanti jedhamu Baalee lafa kun kanarratti gaafii ho'ituu hin qabnu wanti jiru isa kana. Soo kana booda erga mormi ciramee irraa Shawaan ni fudhate fakkeenyaa fi Goobanni jechuudha. Goobanni ni fudhate. Fudhachuu qofaa miti. Goobanni goota ture akka Oromoo ilma Oromoo tokkotti. Fudhachuu qofaa miti isaafuu meeshaa ta'ee uummata Arsii irratti duulaban. Yeroo
ilmaan sikkoo mandoo irratti zamana san jechuudha. Kun seenaadha. Seenaa kana haaluu hin dandeenyu. Harka shan irra duulanii dadhabanii harka jaaffaa irratti cabsan. Harka jaaffaa. Qabeenyi Minilik zamana sana saame probably of duuba gara galaatii dookumentarii yeroo baay'ee Jaafar Alii irra hojjete ilaala. Har'a Jaafar Alii har'a biyya gale seenaa kana kan akka dugaan hin beeku har'a bibiteera. Dookumentariileen bifa gara garaatiin hojjetame kun leenjisoo diiqaa yeroo 5 ofirraa dhahee jaaffaa irratti namni dadhabee yennaan hin cabe. Sana booda nageenyi bu'ee walii galle jedhanii erga mootumichallee fudhatanii booda uummata walgahii dhiyaamaniiti harmaa irraa kan muran haawwan. Harka irraa kan muran kaawwan. Har'a ammoo seenaa tana Dr. Abiy Addisuu Araggaatitti jalqaballee namni kitaaba barreessee Amboo irratti Amaara wajjin yeroo mari'atu warra hadha qabri gale kana jechuudha. Warra hadha fixansan jechuudha. Yeroo mari'atu namni ergaa sana mishinii sana itti kenneettiin erge Abiy Ahmadi malee Addisuu Araggaa ofirraa kaasee hin dubbanne. It is an agreement. Waan Abiy kana jedhi kana goonee jara kana of as qabna jedheen. Akka inni dubbate hundi keessanuu ni beektan dhiifama gaafatame seenaa suni hin haalluu dhiifama akkanatti nama aarsan dhugaadha. Seenaan kun adda durummaadhaan seenaa ummata Oromoo hundallee ta'u garuu ummata naannoo sana ka akaakilee fi abaabileen isaa harmi irraa murame harki irraa murame akkuma dheengadda OPDO'n yookiin ammoo TPLF Wallaggatti haadhan daa'ima irraa ajjeestee reeffa daa'imaa irra taa'ee jettee sun itti dhagahamu ummata sikkoo mandoo ilmaan arsee hunda isii kun itti dhagahama. Oromoo hundallee wanti arsitti dhagahamu kun itti dhagahamuu danda'u qabaadha. Wanti calii calanqootitti ta'e ilmaan arfan qalloo yookiin ammoo ilmaan ituu fi humbannaa irratti waan ta'e qofa osoo hin taane jara qofatti kan dhagahamu osoo hin taane Oromoo hunda irratti waan dalagame akka ta'e beekuu danda'uun barbaachisaadha. Calii calanqoo wanti jedhameef maali? Ummanni waraana sanaaf gadi ba'e tokko gara mana isaatti hin deebine achi cal jedhee hafeedha. Seenaan jiru kana. Isii kana ammootu seenaaleen kun Dr. Abiy mataa isaa muummicha ministeera amaartotaa jechuudha walitti qabee damee ministeera barumsaa seenaan calii calanqoodhaan ragaa qabatamaa hin agarree jechuudhaan kan suuraaleen jiru kan faranjiin hedduu waan kana barreessite Oromoo meeqa miliinik akka fixe ummanni Oromoo lakkoofsa isaa naannoo Arsii irra ture by half reduced akka ta'e akka xiqqaate kan seenaadhaan faranjiin hundi barreessite Habashoonni seenaan Itoophiyaa yoo Habashaan yookiin Amaarri barreesse malee dhugaa hin qabu hin fudhatamu jechuudhaan seenaa Itoophiyaa keessatti seenaan aanolee yookiin ammoo wanti miliinik aanol irratti dalagame akka hin baramne akka ilmi namaa irraa hin dubbanne seenaa awwaaluu waggaa tokkoo fi ji'a 8 biiroo seene yookiin ji'a 10 ganaa ji'a 10 waggaa tokkoo fi ji'a 10 keessatti seenaa Oromoon waggoota meeqaaf itti qabsa'aatiin ture. 91 illee nadhii gammadaa faati haasawa yoo godhan achitti godhan. Seenaan sun seenaa har'a OPDO'n fiddee miti. Seenaa ummanni Oromoo naannoo sana jiraatu hundi isaa beekuudha. Seenaan kun osoo beekamu Dr. Abiy ministeerri barnootaa inni jaare. Seenaan dhimmi kuni ragaa qabatamaa hin arganne jedhan. Ummanni kun seenaa hin beeku. Dr. Muhammad Hassan fixee jira. Abiy Ahmad seenaa Itoophiyaa hin beeku jedheera. Wanti inni beeku seenaa OPDO qofa. Seenaa OPDOtiin ala. Seenaa TPLFtiin ala Dr. Abiy Ahmad wanti inni beeku akka hin jirre kanaa ol ragaan biraa kan hin jiru. So amma dura ajaja tokko dabarsee hin ture ani amma dura. Yaa Oromoo. Amma dura guyyaa OPDO'n qubee afaan Oromoo abaacaa irraa laagaamatti jijjiirte. Kitaabni fulbaanni hanga fulbaanaatitti kitaaba sana baasuu baannaan kitaaba sana manneen barnoota Oromiyaa keessaa baasanii kitaaba duraa deebisuu baannaan kitaaba sana walitti qabaatii mootummaa sana ifatti gubaa jenne. Garuu mootummaan illee achi booda abshaalaa humni ummataa irra dhahuu erga beekee booda lammaanfaa tarkaanfii fudhatan. Wanti kun balaa guddaadha. Balaa guddaa kanatti hin deemnuu jedhan. Balaa kanatti hin deemnu balaa kana hambisuudhaaf kitaabni sun baduu qaba jedhanii kitaabicha abaacaa laagaama jijjiiran ni dhaamsan, ni dhabamsiisan, ni balleessan. Har'a hommoo hoo
Har'a ammoo seenaa dhufan. Har'a Dr. Abiy seenaa ilmaan Oromoo seenaa addunyaa irra gaa bahuu dandeettu faranjooleen garaagaraa hedduminaan barreessan hanga habashaan barreessee daaqonni barreessee charchii isaanii yookiin ortodoksii amaaraa san keessatti argame achi keessatti waan kana hin agarre wanti kun fudhatama hin qabuudhaan dhufan. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo kana booda partikularli Oromoon hundi waan kana irratti tokko ta'aa dhaabbadha. Seenaan akkuma Finfinneet Oromoo hundaaf lafa isaa seenaan aanolee seenaan calii calanqoo seenaa Oromoota hundaati malee seenaa Oromoo kutaa tokko yookiin gosa tokko yookiin ilmaan Arsee qofaa miti yookiin ammoo ilmaan Arfan Qalloo qofaa miti kan Oromoo hundaati. Seenaan Oromoo Walloo waggoota 300 ol cabsaatiin turan seenaa Oromoo Walloo qofa osoo hin taane seenaa Oromoota hundaati. So namni seenaa Oromoo sirratti duule boru ganama Oromoo wanti jedhamu hin jiruuf deema. Because saba Oromoo gahu namtichi kun gareen Oromoo jedhamu jedhee gareetti gadi buuse. Gareetti gadi buuse. Namni saba miliyoona 50 gareedha jedheetiin dubbatu. Namni seenaa calii calanqoo fi seenaa Arfan Qalloo ragaan hin jiru hanga Dr. Abiy argutte jechuudha. Hanga mee hubadhaa waan akkasii himaan amma dura waan kana jedhee ture irra deebi'a. Seenaa amma OPDO'n yookiin ammoo mootummaan Itoophiyaa biyya bulchaa jiru Wallaggaa dhiyaa irratti ilmaan Oromoo ittiin fixaa jiru kana ragaan qabatamaa uummanni Oromoo Wallaggaa jiru dubbate taanaan Arsiin amanee fudhachuu qaba. Wallaggi dubbate taanaan Shawaan dhugaadhaa jedhee fudhachuu danda'u qaba. Iluun amanee fudhachuu danda'u qaba. Booranaa fi Gujiin Karrayyuun ilmaan Arfan Qalloo hanga fiinxarraa hanga fiixaatti wanti Wallagga keessatti jiru kanatu nurratti jedhee uummanni Wallaggaa yeroo dubbatu Oromoon naannawa biraa waan san fudhatee qabatamaan seenaa sana seenaa sabaa gochuudhaaf irratti hojjechuu danda'u qaba. Dhimmi amma Dr. Abiy maal seetan dhugaa dubbanna walitti Jimma Abbaan Jifaar jechuudha. Abbaan Jifaar Minilik waliin wallaanan seenni. Xalayaa inni jedhe akkuma jedhetti gabbarallee na gabbarii mootiiwwanii anaa kan jedhu san ni fudhate karaa nagaatti fixe. Karaa amma Dr. Maraaraan Fadduu karaa nagaatiin biyyan bilisoomsine itti kan akkas godhe Jimma Abbaa Jifaar Wallaggallee akkas kan ture yeroo sana. Arsiidhaa fi Harargee keessa sun hin turre. It wasn't easy. Karaa salphaa hin turre naannawa kana keessatti. Qabsoo ilmaan Oromoo miliyoona 12 jala gahutu itti dhumate bakka sanatti. Uummanni Oromoo walakkaadhaan lakkoofsi itti yeroo itti gadi bu'e yeroon suni. Kanaaf seenaan calii calanqoo seenaa Oromoota hundaati malee seenaa Oromoo qe'ee tokko yookiin ganda tokkooti miti. Harma muraan bakka tokkoo miti. Harka muraan bakka tokkotti miti. Lafa Arsii Baalee kana keessatti bakka hedduutti raawwatameera. Bakka hedduutti raawwatameera. Kanaaf ammoo qeesonni ragaa nuuf ba'uu hin qaban. Ragaa qabatamaa suuraalee warra jarri harka murtee dhiyeessinee jirra amma dura. Addunyatu beeka. Addunyatu beeka. Kanaaf ummanni Maccaaf Tuulamaatiif seenaa aanolee seenaa calii calanqoo bira dhaabbattanii Dr. Abiy diina seenaa ummata Oromoo haqee dhabamsiisee Oromoon hin miidhamne. Oromoon deemee maal? Oromoon nama miidheef deema akkuma Abashaan nuun jettu jechuudha. Kana jala sararree itti himuu danda'uu qabnaadha. Kanaaf kitaabni ministeerri barnootaa barreessuuf deemu. I will tell you this again. Akkuma kitaaba Aabaa Caalaagaama jijjiirame sana kitaabni suni Oromiyaa keessatti faca'ee history san barsiifne jennaan kitaabni sun gubachuu qaba. Gubachuu qaba. Kana sirriitti qabadha. Gubachuu qaba. That is not the history of Oromo. Seenaa Habashaa nu barsiisaa. Seenaa Itoophiyaa yookiin Oromoon seenaa Habashaa fudhadhaa nuun jechuuf deeman. Waan Habashaan itti amante malee Oromoon seenaadha jedhee himachuu hin danda'u. Tigroonni bari rakkoo ummata Oromoo manni Oromoo manniidhaa Itoophiyaa keessa jiru afaan Oromoo dubbata guyyaa jedhamu. Lakki Oromoon hin dhabne jechuuf deema Dr. Abiy 2 fi 3 booda. Yoo filannoo kana mo'ate booda. Kanaaf Oromoo kitaabni seenaa kana booda barraahee Oromiyaa keessatti raabsamu. Yoo seenaa calii calanqoo seenaa aanolee of keessaa hin qabaanne taanaan gubaa qilee darbaa. That's all. Gubaa. It is not history anymore. It is a garbage. It is a trash. Trash malee suni seenaa san keessaa baastee abadan
gaarii Habashaa himaa seenaa Oromoo miidhaa Oromoo irra gahe awwaalaa eessumattuu iyyuu taanaan kitaabni bifa sanaan maxxanfamu tokko barumsi bifa sanaan kennamu tokko Oromiyaa keessatti barsiifamuu hin qabu. Eessumattuu lafa Oromiyaa keessatti gubachuu qaba kitaabni sun. Dhaabamuu qaba. Barsiisaan seenaa sana si barsiisa. Lakki seenaan kun hin jiru jedhee siifi mullee taanaanin barsiisaan sunillee barsiisaa Oromooti miti. Alagaa diina. Kanaaf barsiisonni Oromiyaa kaarikulamii barumsaa jijjiiraa jennee osoo itti himnu kaarikulamiin isin barreessanii deemaa jirtan seeraan ala waan gaarii miti jenneetiin osoo himnu har'a kaarikulamii sanii miti seenaa Oromoo keessaa baasanii awwaalanii haqanii dhabamsiisanii seenaa Habashaa seenaa warra kaabaan gadi dhufee qofa Oromoon barachuu qabdii seenaan ummatoota kibba ka Oromoo ummata miliyoona 50 seenaan kun dhabamnaan ka ummata Kambaataa kan ummata Sidaamaa kan ummata Agawoodha kan ummata Sidaamaa ka Affaar akka salphatti afaan qabadhaa jedhuun kaayyoon jalqabaa yoo Oromoo jimbiirfachiifne yoo Oromoo seenaa isaa dhabamsiisne seenaa saba biraa awwaaluun seenaa saba biraa dhabamsiisuun salphaadhaa jedhan. Salphaadhaadha. Kanaaf yaa Oromoo hubadhaa seenaan kee seenaa keeti. Seenaa kan kee seenaan taan ittiin gurguratin. Barumsi sun taaf history wanti jedhamu in Ethiopian life yoo dhabame yoo maal sii godha? It doesn't make any difference. Wantummaan history jedhamu. Sirnuma barnoota Itoophiyaa keessaa seenaa Itoophiyaa seenaa kijiba waggaa 150 nama irratti barreessaatiin Habashaan ture kana yoo madhabame faayidaan inni sii buusu hin jiru. Seenaan Habashaan maali? Waggoota 3,000 Itoophiyaa has a history of 3,000 years jedhanii nu himu. Seenaan biddeena ta'e hin jiru. Haqni ammoo himamee dhugaan jirtu lafa kaamee gara barbaachisaa ta'e itti deemuun barbaachisaadha. Haqa keenna fudhatanii amananii nutis haqa isaanii amannee fudhannee deemuu qabna malee seenaan Oromoo irratti raawwatame yakki Oromoo irratti raawwatame akkuma OPDO'n waan of yakka ofii hojjette kana awwaaltee amma laallee hin gadda waan jette nama paartilee mormitoota hidhaa jirtanii dhabamsiisaa jirtanii akkamii jennaan lakki nuti nama hin qabnuu jedhan. Think about it. Awwadaa itti ragaami kun. Ilma Oromoo tokko mataa keessa poolisni isaanii keessa dhaabatee rabbiin laalaa nan garafina harka na cabsitanii miila na cabsitanii jedhameetiin yeroo akkana garafan kanas wakkachuudhaaf deema Dr. Abiy. Dr. Abiy yakki ati raawwataa jirtu Oromoo irratti raawwataa jirtu yakka Tigreen raawwatte daran nu dhukkubsanu. Isan daran ka isaa san daran nu quuqanuti. Jarri sun diina keenya jenneeti alaga jenneeti ati ammoo Oromoo taate. Poolisa Oromoo afaan Oromoo leenjistee gadi baastee ummata Oromoo biyya kanaan dhugaa hammeenya hangana ga'e gara jabeetti hangana ga'e irraan gahuun Oromoo daran dhukkubsa. Oromoo lafee cabe. Oromoo mataa keessa tumaa jirta. Oromoon bakka jirtutti nama kana aangoo irraa dhabamsiisuun dirqama ta'a. Namni kun gadhiisuu qaba. Namni kun Oromoof hojjetaa hin jiru. Nama Oromoof hojjetaa hin jirre, nama sabaaf quuqamaa hin jirre. Nama saba akkuma Geetaachoo Asaffaatti deebiseetiin garafu amma dura maal jedhamaa ture? Hangar'aallee Geetaachoo Asaffaa advaizarii Dr. Abiyyiiti jedhamaa ture. I agree with that. Tigreedhaan wallolle maal jedhan malee Geetaachoo Asaffaa dugda duubaan techniques of torching jechuudha. Teeknikni inni ittiin nama torch godhaa jiran teeknika Tigreetiin garaagarummaa hin qabu. Mucaa sana agartaniirtan amma dura jennu. Harka dugda duuba hidhanii harka na cabsitan jedhee mucaa afaan Amaaraatiin dubbatu san. Na cabsitan ganna dhisa yookaan rasaasaan na ajjeesaa mucaa jedhu san afaan Amaaraatiin. Maal toofe kanaa ol mootummaa Dr. Abiy lakkuun raawwatamaa jira bare. Caasaa tikaa yookiin immoo yedanannat damee danannatii kan jedhamu kan Dr. Abiy ijaareetu kan uummata irra raawwataa jira bari. Oromoon kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Oromoon kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf kaayyoon bilxiginnaa jechuudha. Osoo hin dhalatinuu osoo garaadhaa gadi hin bayinuu maal si gochuudhaaf akka deemtu agartanii jirtu. Gaddafi is better than Dr. Abiy. Gaddaafiin wanti inni saba isaatiif godhe yoo takka takkaan dubbiste mootummaan addunyaa kanarra jirtu tokko illee saba isaaniitiif waa gootan jirtu tokko. Single Gaddaafiidhaan saba isaaniitiif waa hojjechuudhaan. Gaddaafiin akkana godhaa jedhe ilma isaati kan rakkoo keessa sinaqe. Akka isaa namni keedii qabu hin jiru. So dhugaadha. Dr. Abiy adeemsa amma inni deemaa jiru mootummaa Eertiraatiin garaagarummaa qabaataa jiran jiraachuuf hin deemu. Isayyaas Afwerqiitiin garaagarummaa qabaataa hin jiru. Because he is the best friend of him.
yeroo rakkatan yeroo dhibbatan achi deemanii sirraa gorsa fudhatanii akkamitti biyya kana mataa gadi qabdee jiraachiste waggaa hanga kana namni akkamitti sitti hin dubbanne ka jedhu kana isarraa leenjii fudhataa jiran. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo qawwee ta'e hidhadhu. Shurruun barbaachisu. Hin hiikkatin yoo qabaatteef. Hin hiikkatin. Oromoon qawwee yeroo itti hidhatuu miti amma. Yeroo itti hiikkatuu miti. I'm sorry. Yeroo hiikkatuu miti. Yeroon amma yeroon Oromoon waan qabu qabatee waan qaban qabanii qabatanii fincaaneedhan. Waan qabdan qabadhaa. Gadi hin dhiisinaa irra du'a. Ajjeesaa du'a. Namni qawwee kan keessirraa fudha ulee kee kasaaraa kee meencaa keessirraa fudhatu taanaan meencaa saniin tokko lafa buusii du'i. That's it. Hin barbaachisu wanti biraa. Abadan meeshaa kan kee hin kennin lafan gadi hin kaayin. Ameerikaa keessatti seeratu jira. Qawwee namarraa fuudhuu hin dandeenyu. Qawween mirga heera mootummaatiin kenname Ameerikaa keessattu. Itoophiyaa keessattis qawwee jechuun qabeenya. Qawwee jechuun gaachana keeti. Maalummaa kan kee qawweedhaan eeggatta malee biyya san keessatti dimokiraasiin maalummaa kan kee siin eegu Oromoonis bulchee alagaanis bulchee hin jiru agarree jirra Dr. Abiy irraa. Kanaaf Oromoo dammaqaa. 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 Hin dammaqnee dammaqaa rafaa jirtanii. Hin bilisoomnee bilisummaa karaa irra hin jirtu. Karaa irraa jallatteerti. Osoo arginu hin callifnu. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u. Namni har'a seenaa aanolee Dr. Abiy Ahmed ministeera barumsaa ajajaan ajaja isaatiin ragaa bal'aa dhabne jedhaatii waakkadhaatii sirna barumsaa keessaa baasaa haasawa isaatiin ragaa ta'eera. Afaan Oromoo suutaan deemanii afaan Oromoo qubee saabaatiin nu barsiisuuf. Shame on you. It's not gonna happen. Oromoon dachii tanarraa du'ee hanga dhabamutti qubee saabaatiin afaan isaa inumatti hin baranne. Qubee saabaatiin Oromoo dhageeffadhu. Qubee saabaatiin akka durii kan jettu qubee isaanii si barsiisan jajallaa sana. Adunyaan beektu dhiisnee amma qubee jallaa laga nama ceesisuu hin dandeenye. Jallaa mimicciiramaa sana isaan baratta. There is no other single country afaan Amaaraa namni dubbisu. Single hin jiru. Hin jiru. Kanaaf kuni adaraa isinitti haa ta'u. Inni dhumarratti kaasuu barbaadu waa'ee ijoollee gara biyyaa galaniiti. Ijoolleen gara biyyaa galanii boolee gaanii boolee simatamanii jiru. Ijoolleen gara biyyaa galan kunniin maal turanii? Maalii dandeettiin isaanii? Mee dhugamatti haqa jiru jechuudha. Abbaan fedhu haa aaru dhugaa jirtu lafa kaa'uun saba kanaaf ibsuun barbaachisaadha. Eenyurraa akka eegalu garuu na dhiba. Tuujii Muddee irraa haa eegalu. Tuujii Muddee aartistiidha. Aartistiidha. Akka nama tokkootti aartistiidha. Qabsoo keessatti illee akka nama tokkootti hanga yeroo muraasaatitti nan beekan. Gahee isaa haa xiqqaattu haa guddattu namoota hedduu daran sadarkaa fooyyee qabuun jechuu danda'ama gumaachaa tureera. Garuu is he a public figure kan jedhu gaafiidha. Fiigariidhaa namni kun fiigar. Fiigar jennee dibbeerra tumnee aktiivistiidha qabsaawaadha kan jennee akkasitti lallabuu dandeenyu gaafiin jedhu an Oromoofan dhiisa san. Namoota ol beeknuu hin dhiisa kan. Kanaa ol hin dubbadhu. Garuu lammaffaadha. Maamma Sheekaati. Aartistoota namoonni kunniin ni sirbu. Sirbaan wanti beekaman. Maamma Sheekaa as ture magaalaa kana. Magaalaa kana ture. Qajeelloo wal beeknaa walitti dhiyaannaa. Maaliidhaadha. Har'a akkaataan biyyatti himaniin suni dhugaadha. Biyyaa bahuun jira. Garuu biyya alaa kana bahanii dhugamatti guyyaa I never seen waggaa 12 biyyana tureeraan. Waggaa 12 biyyana ture keessatti guyyama takka walgahii sabaa irratti ani yeroo uummanni Oromoo qorra keessa bulullee Maamma Sheekaa argeen beeku. Guyyaa tokko single day 2007 irraa hanga har'aa waggaa 13 jechuudha. Kanaafi intala warra Jimmaa tana fayyaa ta'e galatoomi. Laayivii daawwan gochuu hin dandeettu. Abiyyi makan kee daawwan godhi. He is already down. Qalbiin qabdu.
Ani Muhammad Sheeqaa kana dhugaa irraa dubbanna kan magaalaa kana jiru. Magaalaa takka wajjin jiraanna dukkaana qabaachaa ture. Dukkaanni sunillee booda hin cufame. Because of what? Because of corruption. Hannaaf. Dhugaan jirtan. Hannaan cufame story inni qabaachaa ture. Maalatan gurgurtaatu jira warri Ameerikaa ni beektan. The way that they treat food stamp waan jedhamutu jira. Food stampii kana irratti corruption dalaguudhaan jechuudha. Kanaan cufame story isaallee. That's all. Bakka cidhaatitti sirbuu malee ani guyyaama tokko namni kuni bakkuma dirree qabsoo guyyaa ayyaana gootota guyyaa maalii hiriira bahuu walgahii Oromoo as a community guyyaa takka hawaasa Oromoo Minnesota keessa walgahii keessa guyyaa takka argeen hin beeku. Mee nama kana bakka akkanaatitti namni kun seenaa akkanaa dalagee kan jedhamu I never seen guyyaa takka. Kanaafi opidiyoon namoota biyya alaatitti illee guyyaa takka uuma qabsootu dubbatanii hin beekne sirbaa yoo ta'e malee sirba kaaseetta gurgurachuuf by the way cidha dhaqanii bakka cidhaatti sirbuudhaafi kuni dargaggeessa keessatti itti mul'ata. Kanumaan ala mee namni kuni Oromoodhaaf erga biyya alaatti bahee riikardiin inni qabu kana kan jedhu namni ragaa qabatamaan agarsiisu jiraannaani ni ilaalla. Inni biraa caalaadha. Caalaanis Minnesota irraa gale. Who knows him? Maal hojjete caalaan yeroo tokko inni garraa dhugaadhaa walgahii irratti hin dhudhufa. Kanumaan ala wantummaan inni godhee as a public figure namni kana namni beeku eenyu caalaa. Jira mee namnummaan beeku jira. Hin jiru. Public figure jedhamee caalaan bakka akkanaatti waan kanaa godhee jira jedhan Eertiraa seenee Eertiraa irraa baqatanii Ameerikaa seenuun amma immoo akka waan biyya kana keessatti namnummaan isa hordofu tokko jira. Single person. Injiru. Kutakera. Inni kuni kaabutaati. Kaabutaati see holaati. Akka tisee holaati. Tisee holaatiin ala haasa'uu qofa beeka. Arraba haasa'uu waa jechuu nothing else. Afaan Oromoo barreessuu hin beeku. Afaan Amaaraa dubbachuu fi barreessuu irraa quba hin qabu. Ingiliffa irraa quba hin qabu. Ummata kana guuranii miidiyaa irra teessanii akka re'eetitti yookiin akka saree maraatteetti ummata wal nyaachisaa turanii har'a yeroo gara biyyaatti galan immoo amma ka'aa buttaa irraa qeerroon barataa. Is it really? Qeerroon Oromoo hangam akka OPDO'n qeerroo Oromoo tuffattee nama agarsiisa. Yoo qeerroon Oromoo taa'ee ka'aa buttaa irraa barata taanaan dhugamatti mootummaan sun akkuma amma dura jedhaa turre ummata Oromoo barumsaan jaamsuu isaa kasi gadi ragaan kanaa oliin jiru. Ragaan kanaa oliin jiru. Walgahii takka irra yaamte tooppikii tokko kennitee fi tooppikii takka dubbisee himuu hiikuu hin danda'u. Afaan Amaaraatiin dubbatee nama tokko walii galuu hin danda'u. Nama hoolaa tiksuu keessa takkaa'uu orruu jimaa keessaa bahee Keeniyaa seenee Keeniyaadhaan Ameerikaa seen goota qabsaawaa dhala namaa godhan dananuu. Qabsaawaa dhala namaa jechuun maal jechuun? Dhala namaa jechuun bare ganda tokko irra duultee ganda tokkoof dhaabbachuu miti. Dhala namaa jechuun waan xiqqaa miti. Shame on you OBN. OBN salphinni sin daladan. Itoophiyaan televizyinii wanti sin daladan salphina olaanaadha. OBN bakka qabsaawaa mirga dhala namaa falmataa mirga dhala namaa mee mirgi mucaan kuni nama tokkoof lubbuu nama tokkooti wanti inni falmateetiin hambisee takka hoo jiraate as baasa. Let me tell you this. Wanti yoo mootummaan aadaa yoo guyyaa harka dibbee namaa dhahanii boru ganama maal jedha mammaaksa tokko jira. Akkatti sii masakkare ragaa sii ba'e ergitee jennaaniin akkatti si taazzabe ergitee hin jedhe. I'm sure falmataan faatii irraa dubbataa oolan har'a dhimmoota kanneen kaa buttaatu amma yoo achi garagalee yoo OPDO'n akkasii isa faarsitee falmataa mirga dhala namaatii yogguu jedhaniini achi garagalee OPDO taasisamuun oolu. Ara OPDO'n jedhamtu tanuma aangoo hanga dhaga'uun akka jedhani lakkisaanii kan hangoone jechuun isaa hin turu. Yoo sammuu qabaate garuu sammuu hin qabu tissee hoolaati. That's all. Sadarkaa barumsaatiin hoolaati ka keessaa bahe guyyaa biyyana dhufu umriin isaa 21 oli mana barumsaatiin qubool hin qabu. Ummata kana walii qabdee
kannii walitti qabdee ililii mormatti suuxxee ililii reeffaa yeroo namni du'u irra kaan takka ililiin jaratti suuqanillee waan ajaa'ibaa bara. Kan namni du'e irratti kaan sanduuqa wanta irra kaan tokko irra kaan. Kanumaan ala kanaan Oromoo jaanjessuudhaaf. Kana Oromoo jaanjessuudhaaf wanti deemamu maali? So Oromoo maal gochuu qabdanidha? Thank you. Namni as keessatti waa barreessaa ture amma. All of you jedhe OBN waan jedhamu unsubscribe godhaa. It is true. This is the solution. Kijibdoota. Amma dura hangaasaani dhangalaasaa jenneeni irraa akkuma beekamu. Dhangalaasaadhaanii Dr. Dhangalaasaa Feesbuukii kana irra kennameef. Dr. Dhangalaasaa Feesbuukii kana irraa kennameef fuudhanii guyyaa inni biyya galu miidiyaan biyyaa Dr. jedheetiin irraa haasa'aa ture. This is the shameless thing. Salphina kana hubadhaa kaa. Namni kun barate moo hin barannee hin beekan fuudhanii Dr. jedhaniin. Feesbuukii irra kennamee kuni. Eenyuyyuu fudhachuu danda'a. Mucaan tokkollee anis Dr. jedhaa ture Faransaay jiraatu tokko. Ofii kenna namni. President Maammee ammoo fudhattan prezidaantii ta'eetii miti prezidaantii qofa kenna. Ofii isaatii hawwii waan qabu prezidaantii ofiin jedhe. Dr. Hangaasaa ammoo jedhame. Hangaasaa jedhaniin Dr. Hangaasaa qabaafi because abbaa duulaatiin illee doktora. Because Dr. Herregaatiin bireen illee. So namoonni cadhisanii yeroo maqaa tokko maxxansaniif maqaa sana fudhatanii doktora naan jedhaa jedhan tokkoffaa ummata wallaalaadha. Wallaala. Nama baratee miti. Doktorummaan akka laayyootti hin argamtu. Iyyuudhaan hin argamtu. Iyyuudhaan miti kan argamtu. Barachuudhaan argama. Barachuudhaan argama. Yeroo kan kee kennitee waan addunyaadhaaf fala ta'u uumuudhaani malee doktorummaan akka Itoophiyaa keessatti bilaashumatti namaa hiramu sanaa miti. Kanaaf miidiyaaleen kun miidiyaalee kijibaati. Kanaaf yaa Oromoo unsubscribe godha OBN takka. OBN unsubscribe gochuu qofaa miti. Wanti ta'uu qabu. Falmataas namoota akka takkaan isinima. Warra Oromoo irratti qabsoo uummata Oromoo osoo argan duulan hunda isaanii jechuudha. Guyyaa kana irratti dubbataa ture. Naa'imi kana kaab buttaa jechuudha. Kaab hangaasaa yookiin dhangalaasaa hunda isaanii maal godha? Unfriend godha. Unfriend godha. Because heeres dhugaan jirtu kana. Namoonni yeroo garagaraa yeroo namoonni waan tokko irra jiranii namoota kanniin bira dhaabbachuu dandeetta. Bira dhaabbachuu dandeetta. Yeroo namni irra duulu. Garuu maal agarsiisan? Hiriyaan garaadhaaf bulu. Hiriyaan garaa ofiitiif bulu. Guyyaa garaan isaa hir'ate si nyaata. Sima nyaata sima garagalee guyyaa garaan isaa duwwatee nan beelofnaan jechuudha. Kanaaf nama boru beelahee si nyaachuudhaaf deemu wajjin hiriyyummaa isaa akka Oromootti wanta itti qabaattu. Wanti yeroo isaan laayivii dhufaniitiin madhatan akka sanqaa akka sar'eetti dutan caqasnuuf hin jiru. Because wanti gaariin isaan irraa dhufu tokkolleen hin jiru wanti Oromoof ta'u. Tokko waan garaa isaaniitiif ta'u malee jarri kun garaadhaaf bulu. Garaa qofaaf. Kanaaf not only them caasaa isa warra biyya gale including dhugaa waliinna nagaasaa irraa nageessaa oddoo duubee irraa kaasee jechuudha. Nagaasaa Daani'eel Areerii nagaasaa oddoo duubee mamma sheeqaa feesbuukiin beektanii Oromoon beektiyyuu Ameerikaa warra jiru qofa beekaa yookaan kun sirba isaa qofaan beekan. Tuujiin illee akkasuma yoo sirba beekan malee as a figure as a public figure namni beeku hin jiru. Caalaanis sanuma namni feesbuukii irratti beekamu warra gale keessaa kaa'amu gana arrabaan. Arraba qofaan jechuudha. Jimaa qamaatee yogguu mirqaanni dhufu haasa'uudhaan. Kanaa dhala nothing there. Nothing. No substance in it. Uummanni kun hojiin biyyaa maal akka fakkaattu hin beekan. Sammuun qeerroo sadarkaa inni jiru hin beekan. Kaleessa qeerroo jedhaa har'ammoo qeerroon farra piipiiti jedhaa uummanni deemu garaa ofiitiif hoteela ta'anii nyaachuudhaaf warri gale uummata kana bilaak godhaa. Ofirraa hiriyyummaa isaanii baasaatii cufaa yoo Oromummaa qabaatte yoo dhugamatti ani Oromoodha Oromummaan tiyyatuun waa gochuu dandeetta kan jettu taate kana godhi. Kana ta'uu baannaan afaan qofaan haasofnaa jechuudha. Action is important. Action tarkaanfii fudhattuun waa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. So abbaan wanti asirra argattan hin jiru. Oromoo irratti duuluu malee ummata kana ummata amma
Facebook isaanii keessattuu YouTube isaanii guurtaniitiin maallaquma isaanii unsubscribe godhaa ofirraa. Why you become money for them? Maaf ati madda maallaqa isaaniif taata? Jarri kun beeytanii YouTube irra gadhiisanii achi keessaa guuratanii maallaqa nyaatu ati teettee atiin kofalta. Jarri ammoo akkuma gurbaa habashichaa kaan jechuudha. Akkuma guyyaa gurbaa habashichaa kaan kan naannoo Kalifoorniyaa kana taa'eetiin ganama galgala maallaqni YouTube mataa iseetiin ummata irratti ajandaa garaagaraa kiree godhee namatti dhufu akkuma maanyaa isa jedhamu san jechuudha. Jarri kunillee saniin garaagarummaan qaban. Tokkoffaa wanti himame, wanti dhageenye 40,000 osoo Ameerikaa jiran kennameefidha. Guyyaa biyya galan ammoo doolaarri 20,000 ka hoteela jarri ittiin teettu qophaa'eefii jiraadha. Ummanni kuni ummata si gurguratee galee gantuudha. Gantuudha. Itoophiyaa wanti jedhamtu sun ani Itoophiyaatti dhugamatti yoo gaafiin qeerroo gaafiin Oromoo tokko yoo deebi'e haa galani. Gaafiin Oromoo tokko keessaa hin deebine. Daranuu afaan Amaaraa dhabamsiisu afaan Oromoo dhabamsiisu qubee afaan Amaaraa kutaa tokkoon gadi nurra ol kaasu afaan Oromoo qubee jijjiirra jedhaniitiin eccitiidhaan marii fixatanii taa'u. Inni bira ammootu sana qofaa miti. Oromoota akkuma yeroo Hayilamaariyaam Dassaaleny aangoo irra turetti fixuu, ajjeesuu, garafuu waan adunyaan arguu hin dandeenyeen yakka irratti raawwachuu dhimma Finfinnee akka lammata nuti olii gaafii kana hin kaafne dhimma Finfinnee afaan keessan qabadhaa Finfinneen dhimma keessanii miti jedhanii hojiilee garaagaraa nurratti dalaganiiru. Maaltu deebi'e gaafiin uummata Oromoo? Oromoo yoom abbaa biyyaa qeessaa ta'e? Yoom abbaa qabeenyaa ta'e? Yoomuuf bulche? Hardhallee aangawoota OPDO feetan OPDO seeraa paartii seeraan jijjiiranii ka isaaniin morme ari'u gaggeessuu aangoo irraa kaasuu kana wanti godhamaa jiru. Kana wanti godhamaa jiru. So yaa ilmaan Oromoo qalbiin dabinaa. Qalbiin dabinaa. Oromoon filannoo as deemu kana waa hundaafuu qopheessuu qaba. Waa hundaaf duutillee dhufnaan du'aafuuf qopheessuu. Bakka dhumate. Sagaleen kan kee hatamnaan akka 2015 yookiin filannoo yeroo dabre jechuudha. Filannoo yeroo dabre yeroo dhibbatti kufan dhibbatti korojoo garagalchanii hatanii aangoo guuratan. Amma ammoo dhibbatti kufnaan kufanii awwaalamuu malee yookiin nagaan gadi bu'anii hojii dhaabni biyya bulchu isaaniif kennu hojjechuu malee korojoo hannee deemna jennaan. Korojoon akka hin hatamne sagaleen kan kee akka hin hatamne akka yoo tuutaa akka waggaa 5 dabran akka hin cal'ifne Oromoon dammaqa. Cal'isuu hin qabdan eessumattu sagalee takkamaaf hin taane sagalee takka sagalee nama tokko yoo isaan seeraan ala reject godhan yookiin ammoo seeraan ala gara isaaniitti laakkawan yookiin ammoo doongora qabaa kun laakkamuu hin qabu jedhan irra lubbuu kennuuf hin barbaachisaadha. Amma kana booda Oromoon sagalee isaatiif lubbuu qopheessu. Kuni waan dhufuuf deemu. Akkanan nama dararaa, akkanan nama garafaa mootummaan kun saba keessaa, onnee sabaa keessaa miti. Guruma namaa keessallee Oromoon amma dhimma isaanii dhaga'uun barbaadu. Dhugaan jirtu. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo dubbiin kun dubbii hamatos deemaara. Filannoo kana sagaleen takka akka hin hatamnetti. Filannoo kana irratti manguddoon yookiin namni umriin isaa amata 18 ol ta'e hanga du'ee qabrii seenutti jechuudha. Lubbuun jiraannaan bahee sagalee isaa akka kennu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Bahee filannoo kanaaf akka galmaa'u gochuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo hin galmoofne akka Ameerikaatii miti. Ameerikaa keessatti by the way yeroo filannoodhaaf deemtu guyyama filannoo sana dhattee filtee biraa deemta. Lafa jala galmaa'uun dirqii miti. You can go there and vote as long as you are a citizen. Itoophiyaa keessatti ammoo yoo hin galmoofne vote gochuu hin dandeettu. Galmee irraa akka duubatti nafne yoo dhibamtee iyyuu sagalee kennuu dadhabde galmaayi. Yoo dhibamtee ammoo lubbuun kee jiraate guyyaa sana akka bakka sanarraa hin hafne waadaa ofii galii rabbii keellee kadhu yoo dhibamaallee taate yaa rabbi lubbuu kiyyaa hanga guyyaa sanitti naatis jedhi kadhadhu rabbii kee agarsiisi. Kana gochuun dirqama. Kana yoo goone ummanni Oromoo achi booda waan fedhan godhanii yoo sagalee san hin hanna jedhan suni waan biraati. Inni bira caasaan OPDO abdii kutatanii jiran. Garuu caasaa OPDO
yookiin ammootu PP har'a jedhamu kana jechuudha. ODP OPP warra jedhamu kana OPDOdha. Anaaf har'as OPDO jarri garaagarummaa naaf hin qabani. Wanti jarri beekuu qabdan. Miseensi OPDO yookiin PP yookiin ODP ka keessattuu PP keessatti mufiillee qabdan hedduu akka jirtan ni beekna. I will guarantee you. Jijjiiramni yookiin filannoon as deemu kun paartileen mormitootaa filatamnaan jechuudha. Hundi keessanuu mirgi keessan eegamee jiraata isiniif. Akka amma mootummaan isin harkaa qabdan kun yoo isin namni yaadaan morme nama hojii irra ari'u, yoo namni yaadaan morme barumsa keessaa baasee ari'u, kaan hidhatti naqu hin jiraatu beekaa kan. Whether you are OPDO yookiin waan feeteeyyuu ta'e paartiin mormitootaa kun walii galanii biyya sana mo'atan taanaan akka amma mootummaan keessan nama isinii morme nama isin afoo dhaabate hunda hidhaa garafaa ajjeesaa biyyaa baasaa jedhu kan hin jiraatu. Hojiin keessan respect ta'e ni jiraattu. Maatiin keessan wanti jeeqamuuf hin jiru. Yoo xiqqaate yoo aangoo irraayyuu gaafte mindaan ati nyaataatiin jirtu sun ogummaa kan kee wajjin kan isaan walgitu yookiin kan san daran faayidaa sii qabu akka nam tokkootti akka maatiin kan kee because maatiin kee ilmaan Oromooti. Osoo yakka feeteeyyuu raawwattee because of you maatiin kee miidhamuu qabu. Kanaaf paartileen siyaasaa yookiin ammoo miseensonni kaadiroowwan OPDO yoo abiyyi kufee paartiin kukkufnaan nullee biddeena hin qabnu jettanii sodaattan hin sodaatina. Nobody addunyaa isin hordofaarti. Paartiin dhufan kun aangotti bahu filamee aangotti bahu kun mirga hojjettoota biyya sanaa tokkollee hin tuqu. Tokkollee ni eegama kabajaan jiraattu kana hin sodaatinaati sodaattanii ammootu sagalee sabaa hatuufillee yaalina sagalee sabaa hin hanna jettanii ammootu saba waan biraa keessa hin naqina lubbuun namaa kana booda akka hin banne akkuma lubbuun namaa baddu keessanis baduu waan danda'uuf jechuudha. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u jabaadhaa warroonni aktiivistoota dhugaa dubbachuuf yoo taate galata isinii gachuu barbaadu hedduutu jirtan. Aktiivistoonni Oromoo kanneen amma kolkolloota amma walitti qabanii xiyyaara tokko tikeeta irraa muranii tikeetaan biyya galchan kana osoo hin taane warroonni ilmaan Oromootiif dhugamatti of kennitanii hojjetaatiin jirtan galanni keessan galata guddaadha. Galanni keessan galata guddaadha. Galata guddaa qabsoo uummata Oromoo kun yeroo haqni Oromoo ifatti bahe Itoophiyaan dhugamatti yoo lammiilee isaanii ija tokkoon guyyaa isiin laalte namuu biyya isaa kan jibbu hin jiru. Hangasiif garuu asuma biyyuma alaa turtanii qabsoo keessan itti fufaa. Maallaqaan bitamtanii gara biyya Itoophiyaa jedhamtu sanatti galuu abadan hin yaadina. Itoophiyaa is still a hell. Hanga ammaa Itoophiyaan akka jedhamu sanaa miti. Still Itoophiyaan istaatasiin isiin irra jirtu istaatasii gaarii miti. Lammiileen biyya gara garaa bara Itoophiyaa keessattuu Oromiyaa keessan bobba'inaa jettee clear kaayanii jiran keessattuu Norway adda durummaadhaan hin bobba'inaa Finfinnee hin dhaqinaa yoo dhaqxan ammoo Oromiyaa keessaa iyyuu hin bobba'inaa jetteerti kuni Itoophiyaan rakkoo keessa jiraachuu isii kanaa ol ragaan biraa hin jiru. Naa jiraadhaa har'aaf kanuma isiniin jedhaa guyyaa biraa bubbulaa jidduudhaan walitti deebinaa nagaatti naa jiraadhaa halkan gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.